poolisii magaalaa Finfinnee irraatii ba'aa jiran akka agarsiisanitti lubbuun darbuu durboo Qananii Addunyaa wajjiniin wal qabateedha. Obboleettii artistii jaallatamaa qaalii Oromoo Andu'aalem Gosaa kan taate Maqdas Gosaadhaa guyyaa kaleessa waajjira poolisii irraa gadi lakkifamuu ishee kan gabaafamee jiru yoo ta'u, poolisiinis qorannoo cimaa guyyoota 5 darbanii fi irratti gaggeessaa akka ture addatti dhimmoodha. Qananii Addunyaa guyyaa lubbuun ishee darbedha. Mana jireenyaa isaanii keessatti kan argaman keessaa tokko kan taate Maqdas Gosaadha. Poolisii magaalaa Finfinneetii fi deebii kennuu isheedha kan dhagahamee jiru. Poolisii magaalaa Finfinneetiif deebii akkamii laatte guyyaa san jechuunis guyyaa Qananii Addunyaan lubbuu ishee gamoo darbii 5ffaa irraa kufteetti dhabamte jedhame sana irratti akkamittiin dabarsite akkasumas immoodha waldhabdee ishee fi Andu'aalem gidduutti ture irratti fi Qananii gidduutti turemoo hin turre akkasumas immoodha lubbuun darbuu ishee akkamiin dhageesse. Kanaaf dhimmoota kana wajjin wal qabatu poolisiin qorannoo taasise ifa taasisee kan jiru. Qorannoo san bal'ee kana irratti poolisiin baasee gabaasa kana keessatti bal'inaan kan isin caqasiisnu. Darbee hiriyoonni Qananii Addunyaa fi hiriyoonni Andu'aalem Gosaadha. Wayitaa ammaa kanatti bakka lamatti qoodamaniitidha kan jiran. Gareen dubaraadha jechuun hiriyoonni Qananii Addunyaa. Qananii lubbuu mataa ishee ofii isheedhaa hin dabarsitu dargaggoo cimtuu jabduu nam kaayyoo qabu. Kun hin ta'u jechuun ammas erga torban tokkoof guyyoota 5 mormii isaanii dhageessisaa kan jiranii. Gama artistoota Oromootiin immoodha. Andu'aalem Gosaa fi Qananii Addunyaa gidduutti jaalalli cimaadha kan mul'atu. Lamaan isaanii miidhaa walirratti dhaqqabsiisuu hin danda'an jechuun kan falman irree ni jiru. Dhimma kana irrattis gabaasa addaaf bal'aa isiniif qindeessinee jirra. Amma dhumaatti hordofaan immoo affeerraa keenyadha. Turtii gaarii. Obboleettii tokkittii qaalii Andu'aalem Gosaa kan taate durbee Maqdas Gosaadha. Guyyoota 5 darbaniif poolisii magaalaa Finfinneetiin to'annoo seeraa jala ooluun qorannoon irratti gaggeeffamaatidha kan ture. Guyyaa kaleessaa bitootessa bultii 21 bara 2025 poolisii magaalaa Finfinnee bilisa jechuun kan gadi lakkisee jiru yoo ta'u, kana irratti qabatee jecha isheedhaa poolisii magaalaa Finfinneef kennuun gabaafamee jira. Jalqaba irratti akka icciitiin poolisii magaalaa Finfinnee irraatii qorannoo jiru mul'isu irratti durbee Maqdas Gosaadha. Dargaggoo Qananii Addunyaa ofii ishee gamoo darbii 5ffaa irratti of darbattee akka kufte kan himte yoo ta'u, kanas immoodha halkan keessa sa'a 9 irratti hojii irra fodda banamaa irraatiin of darbuu ishee kan dubbatte Maqdas Gosaadha. Kanas immoo kan isheen dhageesse battalumsan wayitaa Andu'aalem Gosaa man keessaa iyyuu akka ta'ellee jecha ishee kenniteetidha kan jirtu durbee Maqdas Gosaadha. Ragaan obboleessi Qananii Addunyaadhaas Liban Addunyaa poolisii magaalaa Finfinneetiif kenne immoo akka agarsiisutti Qananii Addunyaa fi obboleettii Andu'aalem Gosaa durbee Maqdas Gosaa gidduutti waldhabdeen uumamtee akka turte kan ibsuu fi obboleettiin Andu'aalem Gosaadhaa jibba cimaadhaa akka irraa qabdu kana qofa osoo hin taane illeedhaa immoodha. Yeroo adda addaatti irree sababbii walitti bu'iinsa Andu'aalem Gosaa fi Qananii Addunyaa adda durummaatiin durbee kana akka ta'e Qananiin obboleessa ishee Liban Addunyaatti toora teelegiraama isheetti himuu irree ragaa obboleessi Qananii Addunyaa poolisii magaalaa Finfinneetiif kenname ni agarsiisa. Maarri ragaan kun osoo jiruudha jechi obboleettiin Andu'aalem Gosaadhaa waajjira poolisii magaalaa Finfinneetiif kennite garuu walitti dhufeen isheen haadha warraa obboleessa ishee wajjin qabdu gaarii akka ta'e